Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii keenyaa hundaa. Hadhaaf sagantaan nuti qabannee isiniif dhiyaanne sagantaa faana duubaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kanaaf obboleessa keenya wajjin turtii gaarii godha. Seenaa dalagdus dalaguu baattus dhaggeeffadhu. Tawakkula yookiin rabbi irratti hirkachuu seenaa ajaa'ibaa qalbiidhaan dhaggeeffadhu. Ulamaa guddaa tokkotu jiru. Zamana isaanii sana keessa mootii jallaa tokkotu jira. Mootiin kun hedduu uummata miidha. Sheekiin kun gaafa tokko ka'anii hanga yoomiittiin mooticha kana sodaaf jecha miidhaa uummata kanaa useetuma ilaala jedhan. Mootii kanatti dubbachuuf murteeffatan. Mooticha irratti olma seenanii tumaan mootichaan akkas jedhan. Ummata kana hin miidhin boru rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qabeessa jabaa irraa si gaafataa jedhanii waan hedduu itti dubbatan. Oggaa kana mootiin aaree lolee akkamumatti sheekiin miskiinni kun kan natti dubbata jedhe. Waraana isaa waame. Deemaatii leenca guyyaa 3 naa beelessaatii namicha kanas hangasii foon dammaa fi waan babbareedaa qofa nyaachisaa seeraan haa gabbatu jedheen. Waraanni kunis akkuma mootichi jedhe godhaniif. Guyyaa 3 booda uummata dirreetti gadi yaasan. Uummanni immoo sheeka kana hedduu jaallatu. Subhaanallah. Sheekticha dallawa keessatti hidhanii leencicha guyyaa 3 beeleffame gadi itti lakkisan. Leencichis waggaa fiigaa dhufe. Sheekticha irratti utaaluuf yoo jedhu osoo bira hin gahin hanqatee kufe. Ammas yeroo lammataa fiigichaan dhufee sheekticha irratti utaaluuf jedhu akkuma duraatti hanqatee kufe. Subhaanallah. Leencichis guyyaa 3ffaaf beela waan ooleef garaan isa guba. Maal ta'a laata? Leenci kun yeroo 3ffaaf sheekticha kana nyaachuu waan murteesseef akka duraatti osoo hin taane suutaan gara sheektichaatti qajeele. Garuu nyaachuu hin dandeenye. Akkuma bira gaheen uffataa fi qaama isaa ulate. Eega fonfatee booda dhiisuun biraa deeme. Amriin dhammootii alamaati. Sheektichi bilisa baye. Uummannis gammachuudhaan Allahu akbar jedhan. Mootichi eega inni ruhiin hafees gaafii isaa yoom dhiise. Itti dabaluudhaan gaafii itti fufe. Akkas jedhee gaafate. Wayita leencichi sitti gadi lakkifamu sodaa fi rifaatuu akkamitti sitti dhagahame jedhee wayi nama rabbitti amane. Osoo si taatee maal jettee deebista ture? Akkas jedhe sheekiin. Nama dhugaan rabbii isaa irratti hirkate waan ta'eef wallaahi uma takka leenci kun na nyaata jedhee hin sodaanne. Waggaa sana wanti ani yaadaa ture leenci kun waggaa gororri yookaan ancufti isaa na tuqe wanni kun najisa moo xahaara jedheetiin of keessatti yaadaa ture malee jedheen. Allahu akbar. Yaa Rabbi dhiira dhugaan sitti hirkattee atilleen bira dhaabbattu nu taasisi. Maasha Allah. Aamiin. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya Saalii nuuf qoodee jira. Seenaa kanarraa waa hedduu akka baranne abdii qaba. Mee aalima kana laalaa akkamitti rabbiin irratti akka hirkate. Anaa fi ati hoo eessa akka jirru hubattee duuba deebiitiin xalime. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya seenaa akkanatti rabbiin irratti hirkachuu hadhaaf qabannee dhiyaanne. Kanumaan golobna. Yeroo itti aanuuf seenaa biraatiin hamma wal agarrutti nagaa irra nuuf tura. Seenaa kana yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa.